Ruftuu badee binee seenaa qabsoo uummata Oromoo yogguu ilaallu uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif gaafii eenyummaa isaatiif mirga walqixxummaa lammiileetiif dimokiraasiin dhugaa akka hojiirra oolu sirni federaalizimii sabdaneessa akka hojiirra oolu qabsaa akka tureen beekama. Qabsoon kun bifa garaagaraatiin qabsoon barattoonni yuunivarsiitii keessa jiran gaggeessaa turanis beekama. Qonnaan bultoonni gaggeessaa turan beekama. Yaa ta'uutii garuu qabsoon kun bara hedduuf milkaa'uu hin dandeenye sababoota garaagaraatiifu maraamarittuu arsaan gurguddaan erga kafalamee booda qabsoon kun yeroo ammaa kana galma gahee siyaasni uummata Oromoos moggatti bahee ture gara jiddu galeessaatti dhufuu danda'ameera. Siyaasa uummata Oromoo qofa miti akka Itoophiyaattis rakkoolee aluma dura turan qolannee raafama siyaasaa ture karba gochuun danda'ameera. Kun akkuma mata duree irratti boqonnaa haaraa fi ijaarsa sirna sabdaneessaa jennee kaafne san boqonnaa haaraatti akka galu nu taasisee jira jechuudha. Egaa waa'ee ijaarsa sirna sabdaneessaa eeguu kaafnu bara Haayile Sillaasee keessa yoo fudhanne alaabaa tokko, afaan tokko, amantii tokko keessaa aangoon akka waaqarraa kennamuutti kan yaadamaa ture jechuudha. Adeemsi kun sirrii akka hin taane uummanni kan qabsaa'aa ture. Bara Dargii keessas eeguu dhufu seentarii tokkorraa jiddu galeessa tokkorraa inni tarii gabaramentii waan tureef juntaa waan tureef gaggeessaa ture. Isa kanas uummanni hin fudhanne jechuudha. Bara Addawaayii keessas eeguu dhufnu qabsoo uummanni Oromootii fi saawwa salabuun Itoophiyaa gaggeessaa turan butateet afaanuma qawweetiin bu'uura isaarraa gara aangootti kan dhufe jechuudha. Kanaaf gaafiin uummata Oromootis uummatoota Itoophiyaa fi saawwa salamoota Itoophiyaattis kan deebii argachuu eegalu boqonnaa haarawaa kana keessatti jechuudha. Erga paartiin badhaadhinaatii fi mootummaan paartii kana hoogganamu hundeeffamee asi. Kun sirriitti jala sarramee qabatamu turre jiraata. Waa'ee federaalizimii yogguu kaafnu bara wayyaanee keessa maqaadhaaf qofa federaalizimiin leellifa malee cufaa ture. Fakkeenya yoo kaafne aangoon uummata Oromootis akka seeraan kabajamu waan nuuf malu akka argachuu dandeenyu hayyoonni Oromoodha, abbootiin gadaa, hawwan siinqee, qeerroof qarreen Oromoodha. Akkasumas kan sablamii biroos qabsaa'aa akka turan beekama. Gaafii gaafatamaa ture san akkuma nama quban qabneetti gurra isaa cufateeti kan irra darbaa ture jechuudha. Naannolee akka biyya keenyaatti mirga naannoo ta'uu gaafachaa turan waggaa hedduu kan gaafataa turan. Dhageeffataan turre jechuudha. Kamiree federaalizimiin dhugaa or federaalizimii sabdaneessa maqaadhaaf lallabamu. Kun bu'uuraan uummanni keenya sirriitti hubachuu turre jiraata. Hayyoonni keenyas hubachuu turre jiraata. Federaalizimiin amma gaggeessaa jiru federaalizimii dhugaa gaafii uummata Oromootis gaafii uummata Itoophiyaatiifis deebii kennuu ta'uu kan qabatamaan nutti agarsiisaa jiru. Fakkeenyaaf afaan hojii federaalaadha. Afaan 5 ta'uun mootummaan amma hundaa'e gurra akka qabu gaafii uummata kanaa deebisuudhaaf hayyamaa akka ta'e mootummaa eeyyantaa uummataatiin hundeeffame akka ta'e nutti agarsiisa. Uummanni Oromoo ka wareegamaa tureef ka lubbuu isaa dhabaa tureef afaan Oromoo akka afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf mootummaa kana keessatti deebiin kun kan kenname jechuudha. Haaromsaa asitti deebiin kun kan kenname jechuudha. Naannoon Sidaamaa, naannoon Kibba Lixa Itoophiyaadha. Iddoo haalli mijoon hin jirretti gaafiin kun gaafii bu'uuraa akka ta'e, gaafii sirrii akka ta'e waan hubatameef naannoon lamaan kun qabatamaan hundaa'e hojii keessa galuu danda'ameera jechuudha. Keessattuu naannoon Kibba Lixa Itoophiyaadha. Adda tokko waraana keessa osoo jiru, adda tokko hundeessuun mataan isaa hangam mootummaan kun mootummaa uummataa akka ta'e waan qabatamaan namatti agarsiisu jechuudha. Kana biitiin Oromoo hubachuu irra jiraata. Kana uummanni Oromoo hubachuu irra jiraata. Mootummaan kun mootummaa uummata kanaa akka ta'e
keessaa uummanni Oromoo ergama lama akka qabu sirriitti beekuutu irra jiraata jechuudha. Sababni kana kaasuuf bara wayyaanee keessa dimokiraasiin dhugaa otoo jiraate namni maqaa siyaasaatiin qabsaa'aa ture biyyaan ari'amu ture. Mana hidhaatti ugguramu ture. Qeensirraan buqqa'u ture. Inkolaafamu ture. Dinagdeen biyya kana keessa ture. Dinagdee shiraan hoogganamaa ture murna muraasa. Akkuma sirna federaalizimii nutu isinii fidee jedhaniitiin leessisan jechuudha. Sirna federaalizimii sabdaneessa kan fidate uummatadha. Federalizimii sabdaneessa ta'e afdanummaa uummanni aadaa ofii akka seeraan kabaju ka argaa jiru ammaan kana malee waan qabatamaan hin turre ta'uu sirriitti hubatamu turre jiraata jechuudha. Amma raafama siyaasaa kan hunda keessaa bahame akka sirni federalizimii dhugaa hojiirra oolu dhimmoota nuuf mirkaneessuu danda'an kaasuun hin danda'ama jechuudha haaromsaas waggoota sadan kana keessatti. Jalqaba irratti dirreen siyaasaa bal'achuu turre jiraata. Qaamni kamuu karaa dimokiraatawaa ta'een eenyummaa saba ofiitiif maqaa biyyaatiin ilaalcha itti amane qabatee dorgommiif dhiyaachuu turre jiraata mirga jedhamu qabatamaan lafarra oolee jira jechuudha. Kun federalizimiin dhugaa akka hojiirra oolu karaa nuuf saaqeera. Inni biraa riiformiin haqa qabeessa ta'e dhaabbilee mootummaa hunda keessatti gaggeeffameera. Structuring dhaabbilee mootummaadha. Murna tokko qofaan organized kan ta'e ture. Gubbaa kaasee hanga garjallaatti. Dinagdeen biyya kana haa godhamee ture. Isa kana sirreessuudhaaf hojiin hojjetame hojii seenaa keessatti yoomuun irraanfatamneedha. Hidhamtoota maqaa siyaasaatiin hidhaman kumaatamaan lakkaan gadhiisuun danda'ameera. Because dimokiraasii dhugaa hojiirra oolchinu jenneerra. Federalizimii haqa qabeessa ta'e hojiirra oolchinu jenneerra. Inni kun praktikaaliin argamu yoo ta'e, praktikaaliin mul'atu yoo ta'e, fakkeessumaaf qofa sirna federalizimii leellisaa jiraachuu hin dandeenyu akka warra TPLF or juntaa wayyaanee sanitti jechuudha. Sababni isaa mootummaan kun mootummaa uummataati waan ta'eef. Seeraanis uummataanis mootummaa beekumtii qabu waan ta'eef. Kun karaa kanaan ilaalamu turre jiraata. Inni biraa wanni ifatti ammallee qabamuun irra jiraata. Sirni federalizimii sabdaneessaa kun afdanummaan kun dinagdeen even damdaneessa akka ta'u hojiirra ooluu isaa qabatamaan gaafa arginu uummanni keenya ammootu holola bitaa mirgaan afarfamuun raafamuun irra jiraata. Fakkeen caafii tokkoon waa'ee sabboonummaa kaasa. Caafii tokkoon waa'ee Itoophiyummaa kaasa. Kana warri godhu warra diiggaa biyya kanaa barbaadanii fi jijjiiramni kun akka gufatu warra barbaadanidha. Holola kana faana afarfamuun irra jiraata. Paartiin amma jirus mootummaan amma jirus sabboonummaa dimokiraatawaan daangeessine. An akka Oromoo tokkotti sabboonummaan kiyya kan mirkanaa'uun irra jiraatu maaliidha waan jedhu san hayyoonni Oromoo siyaasa irratti kennuu qaban jechuudha. Ana malee jechuun irra jiraatu. Kan koo qofatu sirriidha. Ana qofatu biyya bulchuu qaba gaafa jedhe maalli garaagarummaan juuntaa wajjin qabnu jechuudha. Kanaaf sabboonummaan keenya sabboonummaa dimokiraatawaa ta'uu qaba. Lammaffaa warri caafii Itoophiyaa qabatee takkaa Minilikiin faarsu, takkaa Haayila Sillaasee faarsu kun ilaalcha fiinxaleessaati. Inni illee sirraa'utu irra jiraata. Likkii isaatti deebi'uu qaba jechuudha. Siyaasni nuti amma hordofu seentaristii giddugaleessummaadha. Itoophiyummaas keessummeessuutu nurra jiraata. Sabboonummaa dimokiraatawaa Oromummaas keessummeessuutu nurra jiraata. Akkuma uummata Oromoo sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hundinuu giddugaleessa karaa ta'een walitti araarsinee waliin gaggeessuutu nurra jiraata malee naannoleen tumsa walii gochuu dhiisanii mootummaa waliinii keenya ijaarrachuu cimsuu dhiifne dirree dorgommii goonee biyya diiguun nurra hin jiraatu jechuudha. Kana paartiinis mootummaanis hin deeggaru. Kanaaf ilaalchota lamaan kana walitti araarsuun dirqama. Ilaalchota lamaan kana walitti araarsuudhaaf immoo dirreen keenya bal'aadha jechuudha. An Oromummaa kootiin nan boona sabboonummaa dimokiraatawaa qabatamaan nan gaggeessa pilaasuudhaan Itoophiyaan kan kooti. Amma fakkeenyaaf waraana Adawaa gaggeessaa kan turan eenyuun akka ta'e osoo beekamu qaamni biraa hin fudhata. Oromoon ammootu gadaantummaa keessummeessaa turre waan tureef kan Oromaa goon garuu jeneraal 11 hirmaate keessaa 9 kan Oromooti. Tana waa malee hin kaafne. Amma sooshaal miidiyaa irratti kan argaa jiru hololli alatti afarfamaa jiru
waraanni amma gaggeeffamaa jiru waraana Minilik maal jechuudha akkamitti ekeraa wajjin dorgomnu ta'a kanatti waraanni amma gaggeeffamaa jiru waraana sabaa fi sablammootaa fi ummatoota Itoophiyaa waraana abbichuuti wajjin qaanii qabu hadda sa'aatii kanatti addarra jira waan ta'eef jechuudha erga inni deemee asitti injifannoowwan gurguddaan kan galmaa jiran rakkoolee jiran sirreessanii waan dubbatan waan karoorsan qabatamaan nutti agarsiisuun danda'ameera. Kanaaf gaafa ormi waraana Minilik maarroo jedhu warri harka waliin dhoofnu warra ammallee gadaantummaa keessummeessuu keessaa hin baanedha. Kana dhiisutu nurra jiraata jechuudha. Uummanni Oromoo ammaan booda gadaantummaa keessummeessuu hin qabu hin keessummeessus. Federaalizimii sabdaneessaan ala biyya kana keessatti akkuma amma jedhamaa jiru mootummaa ahadaawii hin hundeessinaan ayitti taasifamu. Because qabatama Itoophiyaadhaa yoo fudhanne quubsumaanis haa ta'u taa'umsa lafaatiin akkamitti ahadaawii mangist organized yoona ta'a kanatti hin danda'amu jechuudha. Uummanni sin keessummeessu haalli qabatama biyya kanaas hin keessummeessu waan ta'eef warri diiggaa keenya barbaadan warri jijjiirama kana hin barbaanne faallaa sirna kanaa faallaa ijaarsa biyya kanaa warri ta'e waan barbaade hafarsuu danda'a. Mootummaan amma ijaarame mootummaan amma hundaa'e yeroo jalqabaatiif biyya Itoophiyaa keessatti filannoo haqa qabeessa ta'e dimokiraatawaa ta'e iftoomina qabu bilisa ta'e gaggeessine legitimate governmentii ijaarreera. Seeraanis ummataanis mootummaa eeyyantaa qabu mootummaa fudhatama qabu mootummaa ummataati jechuudha. Kana yaada keessa galchinee holola afarmuuf iddoo kennuun nurra jiraatu waan jedhu kaasuun barbaada. Galatooma ulfaadha.